Abi nama beeytota Oromoodhaan mana hidhaadhaa kaahee wallaalaadhaan biyya jeeqaadhaa jiru. Rabbiin akka fedhe qaba. Kadhaan nama keenyaa lafa bu'aadhaan jirtu. Manguddoodha boochisaa jira. Qeensota boochisaadhaa jira. Sheekota boochisaadhaa jira. Mana amantiidhaa diigaa jira. As beekaas. Wanta akka maati jenna. Nama tokko barreesse nama Amaaraati. Nama Amaaraati. አብይ አህመድ በጥቂት ከተመታ በኋላ እብደቱም ገረሸበት ጀኒ እብደቱም ገረሸበት ጀኒቲ ነማ ማራቱ በረይሰ ዋን ከኔ ዳኑ አማርስ ነው ያለ አኑ ንቁፋ በኻፊንታ እጪቲን ባቴ ጅርቴ ቹራ አብይ መዳዊ ጅራ ፎንቆልቺ ሞቱ ማራቲስ ረቱ ጎደሜ ጅራ ሃላማ ኸሲር ኮማ ኸሲር አብይ አህመድ ኮማ ኸሲር ጅራ ኮማ ዱአ ፊ ጅሩ እዱ ይቹ ኢመርጀንሲ ዳፍ ዴሚ ኸራ አውሮፓ ዳ አምቡላንሲ ጠያራቲን ያመኒ ወል አንሳፍ ዴሜቹ አመጋ ቱኒዋን ወልሙር ምን ቀብድ ፈረንጂ ጣቱ ባሴ ወራ ወላኑ ጅሩ ንጉስ ኢትዮጵያ ዳ አከት ዲበሜ መዳዌ ወል አንሳፍ ኑ አስጅራ ጃኒ ባሰኒ ሜቢ ሁ ኖስ ስላሁ ጉሰገል ሀዳድዋ ሀቡኬ ኒን አዋፍ ማሊፊ ህየይ ሰሜቃ አክስት ጄስ ህየይ ሰሜቃቱ አከስት ህየይ ሰሜቃ ቦቺ ሴጄስ ከኛቴ ገራንቀም ሶ አብይ duulleen malchiisaa koomaa keessaa jiraachuun malchiisaa garuu hangaan quba qabutti lubbuun keessaan baane wal'aansaaf karaa Awurooppaadhaa deemee jira. Opidiyoon meeshaadha. Warri opidiyoodhaa meeshaadha. Waa takka illee jecha illee irraa deemsuu hin danda'u. Jecha nafxanyaa jechuun illee akkuma kalee namni afaan Tigree dubbatu hogguu afaan Tigree dubbatan nafxanyaa opidiyoon bareeddee lafarra fiigdu amma hogguu afaan Amaaraatti dubbatan bareeddee lafarra fiigdi. Opidiyoon waan kana keessaa if baasuu hin dandeenye. Opidiyoon biyya kana jaartee uummata Oromoodhaa lulistee kar tokkotti jaaruu hin dandeessu. Kun uumaasiiti. Jijjiiruu hin dandeenye. Irratti hojjenne carraa kennee fi dadhabne. Opidiyoon fuuldura abdii takkallee irraa qabaachuu hin qabnu irraa hin qabnu. So aarelmaan Oromoodhaa wanni dhugaadhaa wal durteenyee wal gaafachuu qabnu yoo jiraatte egereen biyya kanaa akkam ta'uudhaaf deemte abii booda. Kana booda abii yoo jiraatellee guututti tartiibaan biyya bulchuu ni danda'a jee yaadu. Maaliif rifatee jira, baaragee jira, maraatuu duraan qabu gubbaan ammaa siixiitiin maraataan hogguun distii dhaabatti biratti wal bira dhooyitanii baaragee ka'a. Namni maraataan hogguun akkatti waa biratti waa dhooyite ni baaraga maraatuutti ka'a. Abii amma dura maraatuu qabu kan amma itiin itti dhoomtee madaawe wulii tartiibaan biyya bulchuu hin danda'u. Hiikannaa wanni fardiin amma haasa'uu qabnu maal goone tapha dhiifnee biyya sana akka biddaarraadha. Warri hidhaa jiru gabbahee humniti teenya humniti Oromoodhaa humniti baratte humniti biyya jaaruu dandeessu alaa fi keessaa wal gurmeessanii uummata Oromoodhaa ceesisuu akkamitti dandeenyaa waan jirtu addeebiidhu qabna. Garaagarummaa ifidduudhaa dhiphifnee dhiifnee qabsoon godhaa jiru qabsoo bilisummaadhaati. Hayyoota keenya biyya keessaayis alaayis marroofaadhaas jawarfaadhaas wali qabnee humna Oromoodhaa Oromoon akka hin diigamnetti humna itti goonee akkamitti waan kana ceehuu dandeenyaa jennee dhugaachuu qabna. Maaliif du'aa abii qogabaduu qabna. Abii diina keenyaa abii dhawmee jira ililil jechuu qabna. Abii hugguu samboodhaan maaltu ti'aan hugguu abii kee samboodhaan Oromoon qophiidha. Biyya kana qabattee bulchuudhaaf biyyaan deemuudhaaf Oromoon qophiidha waan jiru. Asirratti fuulleffachuu qabna. Yeroo hundaa'u jarjarreetti mirqaannee wanni nuu dhufe hundinuu harkaa baati. Wanni nuuf dhufe hundinuu jarjarreetti harkaa baafne. Maaliif mirqaanaan gammannee osoo buxaallee ililchinuuti harkaa baafnee boodarra harka qullaafneef garra ammaa sakka taane ammaa taan mudate. Bilisummaan teenya 1991 amma tokko turte. Amma tokko bilisoomneeti karaa haragee kanafaa bilisoomneeti namni tasgabbaa'ee dalagatee nagaa wayyaawee bilisummaa tana xiqqoo dhandhamee maal jedhee nu harkaa kutte. Osoo oolteen bulin akkumaa fi kuti taati. Hanga liphuu jalatti garreen harkaa kutte jechuudha. Deebise 2018 dhufteetuma xiqqoo yooyinnee finfinnee keessaa mataa gol qabannu kaatiin harkaa kutte. So amma na amana trust me dhaqaatii dubbisaa jala deema waan amma deemu jira. Jarri Amaaraa biyya keessaa breaking news yeeti ajjecha yaaliin ajjecha yookaan yaa'in fonqolcha mootummaadhaa abiirtaatti jedhanii irra olloo eegala. Wanni kun eegatee bubbulee jira ammaa miti. Wanni kun eegatee bubbulee jira. Garuu akka waan haaratti ammateetti fonqolchi mootummaadhaa abiirratti godhamee kun baatii dabree jira. Eega fonqolchi mootummaadhaa godhame eega abii madaaweetti dhokatee itti biyyatti gargaaramaa ture. Wal'aansi biyyaa sun hin taanee fi har'a ambulaansii xayyaaraatiin fuudhameeti karaa Awurooppaadhaa deemee jechuudha. Wal'aansaaf. Biyyatti doktoroonni isaan nama lama Ameerikarraa dhaqanii gargaaraa turanii wayyaa hin dandeenye. Achirraa amma namni tokko madaawee dhawee baatii takka booda emerjensiidhaan ambulaansiin fuudhanii Awurooppaa geessu jechuun madaan sun itti hammaachuu kana gartee isa halaakutti deemuudha agarsiisa. Take it that way. Akkasi fudha. Garas deemuudha agarsiisa. So
namni tokko gu'as ga'e lubbuudhaan bahuunsaatii fi kutuunsaa shakkiidha. Shakkiidha. Wanni Itoophiyaadhaa Mallas Zeenaawidhaa du'eeti baatii fi baatii namoota dhageenya. Mallas Zeenaawidhaa du'eeti reeffa awwaalanii uummataan harkaa badanii reeffa seenaa keessatti namni du'ee dhoyfamu Itoophiyaa qofa. Mallas Zeenaawidhaa du'eeti baatiidhaa fi waa taa'ee kan bar ala kanaa namni du'ee jira lakki hin duune du'ee jira warri mootummaadhaa as ba'ee faradatti hin duune ni jira. Akkamitti kan baana maalaa hunfaan ni jira. Khaleedhaan dubbisee Mallas bar ififuu duruu eegakkutee dafatti balaan meeqatti buutee harbiin meeqa rabbi irraatti buutee girgee jira. Asii garuu jarri haadii ni jiraan duunee jira. So akkas dubbiin Abiy Ahmedis akkas ta'uudhaan malchiisa. Abiy Ahmed silaa qawweedhaan dha'uu baateehu qawwee namatti dhawutan hiyyeessanii fixu kanaatu sammuu isaa toorchi godhee ajjeesa. Barkasi qawwee sidhamu qofa miti. Qawween nama dhawutu dhiinii ilma namaa dhiinii hiyyeessaa kan gannaqaa ooltu kun siddeebi. Minilikilleen akkasii minilikilleen du'eeti eeganii tortoree dhume eega tortoree dhume booda uummatatti gabbanii himan. Mallas Zeenaawidhaa du'ee eeganii tortoree dhume gabbanii uummatatti himan. Abiy Ahmedis akkuma minilikii fi akka Mallas ta'uudhaan malchiisa. Baatii takka dabree jira eega badee baay'ee takka eega qawweedhaan dhawamee ture eega dhawamee fonqolchii irratti gaggeeffamee dhawamee so dubbiin Abiy Ahmedilleen karaan isaa karuma Mallasii fi karaa minilik dhugaa jirtu kana uummanni keenya kaartuu watee waan itti aanuuf if qopheessuu qabaa jechuudha. Waan itti aanu OPDO'n abdii hin qabdu. Oromoodhaaf OPDO'n abdii hin qabdu. Booda kana OPDO'n rakkoo hamtuu jirti. Eega Abiy Ahmed dhawame eega Abiy Ahmed koomaa keessa gale yookaanis afaan isinii galuun gifaan gubbatti gale eega Abiy Ahmed gubbaa ta'anii lubbuun keessaa baate moo keessaan baane ija keessa eeguu eegalan booda OPDO'n maraachaadhaa jirti. Rakkoo hamtuu keessa seentee jirti. Rakkoo hamtuu keessa. Dilli maanta sabboonummaan irraa mul'attu OPDO irraa. Dilli taayyeen qeyroo jechuudha. Qeyroo duraan Ingilisaadha jaa amma booda kan maqaan irraa jireetiin qeyroon jabaadhaa qeyroo tokkummaan warra si'amman taayyeen faana. Kan jechuun maa eegalan beektanii OPDO'n duraan waan qophooytee hin jirreef Abiy dhawame ija keessa eeguu jiran keessaa baate moo keessaan baane ija keessa eeguu jiran. Yoo Abiy kun kute nuti humna hin qabnu jarri Amaaraa kun aangoo nurraa fudhachuudhaaf deema. Addeebinee Oromoota irratti waywaannee qeyroo kun wajjin dhaabbachuu xiqqaatti dammeeffachuudha qabna waan jiruuf. Wanni maanta doorfaa gadhiisuudhaaf deeman kan amana doorfaa gadhiisuuf deeman hidhamtoota Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaadhaa warra hogganoota OLF hunda gadhiisuudhaaf deemti OPDO'n. Gadhiisuudhaafeeti. Silaa akka OPDO'ti jiru hundee jira. Garuu dhiibbaa goftootiin isaanii Amaarii irra kaahuu fi sodaatee taa'u jiran. Dhiibbaa Amaaraatiif sodaatee taa'u jiran malee silaa OPDO'n gadhiiftee uummata Oromoodhaa kana ummata Oromoodhaa katti aare kana fitti araarsuu barbaaddi. Yoo jara kana hidhaa gadhiifne Oromoon tun nutti araaramuun ooltu nutti hoyyaan ooltu. Yoo Oromoon tun wajjin dhaabbanne aangoo tun nu harkaa bahuudhaaf deemti. Meeshaa taanitii hafuudhaaf deemna. Jarri Amaaraa qophaa'ee jira. Maaliif? Jara Amaarri waliin jira. Waa hunda keessatti Amaarri wajjin dhaabbachaa jira. Wallaalaan Amaaraa beekaan Amaaraa. Barataan barattuu hunda hojii dhaabbatee wajjin hojjetaa jira. Aangoo biyya kanaa fudhachuudhaaf. So OPDO'n garuu qulla jirti. Akka nama shiifa yaafatee qullaa magaalaa keessa dhaabbatuuti OPDO'n ammaan ta'an. Maal deeggarsa akka illee hin qabdu. Uffata firraa hin qabdu. Qulla dhaabbachaa jirti. Uummanni duuban jiru. Waan kana amma baaraganii addeebi'anii tolfachuu barbaadu. Uummanni Oromoodhaa inni wajjin dhaabbachuu qabaa. Akka wajjin dhaabbatu godhuudhaaf maal godhuu qabna? Fakkeenyaaf maqaa akka Girrisaadhaa, maqaa Oonag Shaneedhaa, maqaa gartee Oromoodhaan baaressuudhaaf, Oromoo jibbisuudhaaf yaamnuu kana irraa dhiifnee qeyroo jennee yaamuudha qabna. Deebinee maasii warra hidhaa jiru kanaas suutusa laafifnee gadhiisuudha qabna. Kanaaf deemaadhaa jira. Kun hundinuu mallattoo Abiy Ahmed lubbuun keessaa bahuudhaa fi keessatti hafuu namni gubbaa taa'ee ija waliin qabuudhaaf gubbaa taa'uudhaaf agarsiisaa jechuudha. Argaa tana faranjiin saaxil baaftee jechuudha. Waan irree tana poosti godhe laatti bitar tokko irree namatti godhe. Namni Abiy Ahmed arge. So Abiy Ahmed haala badaa keessa jira. Silaa duraan hawwiin tiyya. Harka alagatti galuun qabu harka Oromootti galuu qabaa. Silaa marroo faadhaatu fannisuu qabsootti adabee silaa marroo faadhaatu suutatti qunxuuxaadhaa. Yaa baalagicha maaliif kana goota? Yaa baalagicha maaliif hiriyaa dhufeetii boociftee jee silaa qunxuuxaadhaa suuta kabalaadhaa gartee dhidhiitaadhaa keessaa baasaa saniin hawwii qabaachuu ture. Yookaanis harka qeyroo Oromootti galeetti qeyroo suutti akka gadaafitti karaa gubbatti mataa gubbaa jettee adabaadhaa suuta keessaa baafti jetti yaaduu ture jechuudha. So amma silaa gartee matalaan keessaa bahuu baattee rabbiin qeyroodhaaf hedduu bareedduudha. Irraan filadha akkas. Silaa rabbiin qeyroodhaan hafee
harka qeerroodhaa galee silaan ni filadha. Maaliif nama hedduudha garaa madeessee qeerroodha garaa gubee silaa santeellee bireedaadha. Amma garuu Awurooppaa irraa waan nagaan galuun fakkaatu namni tokko qawweedha amma daawee qawween xiitiin tun gosa hedduudhaa jira. Xiitiin keessattuu warri mootummaa eegu itti fayyadamu qawwee isaatti fayyadamanii fi xiitiilleen adda xiitii dafteessi keessaa baaftu. Do you know this? Kana beektu gurbaan kana beektu? Xiyyitiin waraanni taraan diriiraa dhaqee ittiin loluu fi xiyyitiin gaardiin abii qabdu wal adda. Xiyyitiin gaardiin abii qabdu xiyyitii summoytuudha. Xiyyitii hogguu siin dhawan si keessaa baaftu jechuudha. Tasummiidhaan guutamte jechuudha. Suni warra mootota eeguuf qophooti. Warra aangoota eeguuf qophooti jechuudha. Yooni bakka hamtu keessa seenan xiyyitiin isaan dhawan namarra buute hundaa akka buutu. Amma xiyyitii saniin dhawame abii. Xiyyitii sekuriitii isa eegduutiin saniin dhawame. Namni hogguu saniin dhawame kana selama barinni wanta kaatee jira. Garuu bakki irraa dhawame as harkaan irraa dhawame. As irraa dhawame. Wanni itti summoyteef wanni summii taateef xiyyitiin inni itti dhawame suni xiyyitii summiidha. Xiyyitii addaati. Xiyyitii waraanni deematuun tanaa miti. Kana warri waraana keessa turtan akka gaarii beektan. Warri keessattuu sadarkaa ol'aanutti waraana fa'aa hoogganaa turtan yoo jiraattan akka gaariitti beektan. Xiyyitiin warri jara kana eegu itti fayyadamuu fi xiyyitiin waraanni alaa itti fayyadamu takka moo takkaa miti warra gartee muuxannaa waraanaa qabu warra muuxannaa meeshaa waraanaa qabu yoo gaafatan keessatti isin baasan gaafadha. Waraanni isa eegu Rippaabilikaan gaardiin qawween isaan itti qabanii fi xiyyitiin itti fayyadaman adda. Kilaashii fi xiyyitii wanta tanaa miti. Kilaashinkoobii fi xiyyitii gartee taklaash tanaanii miti. Tubbar si dhoyiteeti miila si dhoytu miilli sirraa murabeetuma fayyaa deemta. Kan isaan qabattuni qubaan si dhoytu si jeefti. Maaliif summiidha qabdi. Summii qabdi. Kan egaa xiyyitiin Abiy Ahmed dhoyte xiyyitii eegdota isarraa dhukaafamteetu isa dhawee jechuudha. Jarri Amaaraatti bitee xiyyitiin warra isa eeguutu afaan gargalee dhawe. Silaa kenni feeguun humaan ta'u bakka kanatti dagadda xiyyitii summii isarraa guuree akkasii anyhow nuti Abiy waan fedhe ta'us nuuf dantaadhaa miti. Maaliif hin jahan? Abiy kutuun, Abiy jiraachuun, Abiy du'uun Abiy jahannam seenuun nuuf rakkoodhaa miti. Oromoo rakkoodhaa miti. Rakkoodhaa miti. Maaliif Abiy nama Oromoo jiruudhaan jahannam keessa kaaye. Abiy nama beektota Oromoodhaan mana hidhaadhaa kaahee wallaalaadhaan biyya jeeqaadhaa jiru. Abiy Ahmed nama wallaalaa if jedhe hiriirsee beektota Oromoodhaan walitti qabee mana hidhaadhaa kaaye. So kan wanni naasuu takka illee hin qabneef Abiyyiif. Wanni naasuu takka illee hin qabneef kanaaf. Nama Oromoo miliyoona 40 jiruun ajjeese. Nama Hacaaluu Hundeessaadhaa ajjeese. Namni Hacaaluu ajjeese. Namni dhiigni Hacaaluu harka sarra jiru. Jira keenya, listen. Amma dura Abiy waan wayii nuun jedhe. Uummanni Oromoodhaa kun short memory nuun jedhe. Short memory. Uummata waa yaadan. Uummata ammoo gammadeetuma ammoo gaddu. Uummata aariisaa torbaan tokko fixatu. Amma dura warri Amaaraa lekkasuun jedhe warri nafti kun. Isaatu gubbatte. እነዚህ ቀይሮ የሚባሉት ብንጫጩ ለአንድ ሳምንት ነው። ጋፍ ደቀንስን ጆር ስላጄ ሱረ ቀበኒ ቶርባን ተኮም እየኒ ወሰኒ ጆሌ ዋትከለ ፍዱ አከስ ኑ ቢኸን ጀራ ጋራ ሁን አብይሌን አከስቲ ለፈን ኻይ ኡምኖር ሞዳ በተው ዋቤ ሁምቱ መተዋያዱቱ ብትጀ ሶ አቢይ አህመድ ዲጋ ሀጫሉ ሁንዴሳቱ ሀርከ ይሰረጅ ኦሮሞ ራ ሀጫሉ አጄሱን ኦሮሞ ሚሊዮን አፍርተም አጄሱ إجوا رمودا نمتي بألفون الجيسين أبي أحمد نفتنيا تبتة بيت مجلس الجيسة مخينا خيسة خي خراب بدر بيتو أتعلم ديسادا so هوني أورومو برت تسوما إيفا مكاواتشو هينكابو أورومو برت تسوما إيواتشو إيجا هالو تو أكيسان ديبي أبي أحمد الرانتنا لبوك إسقلتة والأنصاف إمرجنسي داف أمبولانسي تيارات إنكا خرا أوروبا يسوف جو إيجا هالو هندساتو خيسان ديبي تشول ناسو تكلي قواتنا ناسو تكلي رجع ورها كابو خير أتاو خناتو خسان دي بجر رجع ورها كابو كه كدبي كاره أتاو خن رجع بكلافا رجع جنبتشو أيانا فا رجع جوهر مامفا تناك كيسان دي بجر ورئيس إيبي أنكر رفيتي so أبي أحمد أكستي إدولك أبو راف جبات التاجرني أوروبتي إسنتي جوا إجولك أبو راف جبات أوجر maybe أبي أركود أبو رام ملتشي سامالي بيكم وربي قرر أما مدرا خنا بود أركود أبو رام ملتشيس والأركود أبو رام ملتشيس تيجي ربي أكفدك أب
Ka'aan nama keenyaa lafa bu'aadhaan jirtu. Manguddoodha boochisaa jira. Qeensota boochisaadhaa jira. Sheekota boochisaadhaa jira. Mana amantiidhaa diigaa jira. Charchiidha diigaa jira. Masgiida diigaadhaa jira. Arra sheekotiidha bakka keessu dhabee rakkachaadhaa jira. Badii takka malee dhugaa isaan kanaatu akka isaan bahu jira jala keenya. TV irratti ilaalle amma dura Abiy Ahmed kana booda akka wal harkaan hin jirtu. TV irratti ilaalle amma dura. TV irra as beenu kijibee amma dura malee kana booda wal harkaan hin jirtu. Hin jirtu. Eessa garra wal. Eessa garra. Itti dhaammadha. Viidiyoo dullaalaa warri Abiy jaalatan viidiyoo dur. Lubbulleen keessaa bahu baattu. Disabled. Physically disabled. Mentally disabled. Abiy Ahmed. As beekaas. Wanta attamaati jennu. Nama tokko barreesse nama Amaaraati. Nama Amaaraati. Abiy Ahmed በጥቂት ከተመታ በኋላ እብደቱን ገረሸበት ጀኒ እብደቱን ገረሸበት ጀኒቲ nama Amaaraatu barreesse. Waan kana idaanu Amaaris ni beekaa. Anu qofa beekaa finta. Eda akka mudura maraatee jiru Amaaris ni beeka. Eega dhoome maraataa biraa dhagaa fudhatu jedhanii maraataa biraa dhagaa fudhatu maaliif dhagaa bu'ittee watti maraataa ni yaadataa dhagaa fuudhee siin dhawa. Kanaaf Oromoon maraataa biraa dhagaa fudhatu jettiin. Abiy Ahmed hugguuni waa biraa dimjan maraatuun itti haati. Qawweedhaa miti guudarsin wal dhaye zinnaashuu distee waliin dho'itte itti haati. Minnoo zinnaash jeen lafaa utaan. Maaliyyaagaa isaa qawween isa biraa dimjettee dhaumtee sanuu kana biraan kunne isarra buuti. Kana wanni Amaarti dhaataa miti keenyaa miti ilaanii. Abiy በጥቂት ከተመታ በኋላ እብደቱም ገረሸበት ጀኒ barreessan. So appileetii kan isin kennuudhaafi kalee guunaa sun namoonni hedduun waan ani jibbaadhaaf haasa'u yookaanis poolitikaatti dargachuudhaaf haasa'u yookaan isin sammuu jijjiiruuf haasa'u isin fakkaatee turte kalee namoonni tokko kan dura haasa'in ture yeroo hedduu irra deebiin mana haasa'u waa'ee Abiy dha'umuudhaa kanaa waa'ee maraatuu sammaasii namni dura haasa'an ture akka fayyaa hin qabne akka rakkoo sammuudhaa qabu akka dawaa fudhachaadhaa jiraatu marataan kun kutuun Oromoofis gaariidha. Amaaraaf illee gaariidha. Somaaliif gaariidha. Sidaamaaf, Walaayitaadhaaf, Beenishaanguliif, sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa Oromoodhaa wajjin jiraatu hundaafuu Abiy Ahmed kutuun gaariidha. Abiy Ahmed kutuun gaariidha. Oromoo diinni fedhe hin danda'u. Kana booda garuu Abiyyiitu maqaa Oromoodhaa qabatee an sabboonaadhaa an Oromoodhaa jeete alagalleen isa dunuu keessee yennaan teekkoon hojjetanii nutti hin taphachaadhaa jiran. Gowwaan keenyallee kawaata akka hin beekne haadhugaan Abiy kana Oromoodha jee amanee jala deemaa jirutu jira jechuudha gowwaan keenyallee. Gowwaan keenyallee bara opiniyoo keessaa warruma dhugaadhaan itti amanee Abiy kun Oromoodhaaf dalagaadhaa jira jee bara jala deemuu jiru jira. Warra garaaf hin ta'in. Warra osoo garaadhaaf hin taane dhuguma sanii itti amanee Abiy kun Oromoodhaaf dalaguu jira jee jala deemuu jira beekadha. Barkasi. So Oromoodhaaf bilisummaa ittiin idduu namni labbaa gale amma gufuu teenya guddoo takkittiin Abiy Ahmed. Abiy Ahmed rarraafamuun, Abiy Ahmed du'uun, Abiy Ahmed maraachuun, Abiy Ahmed silaa isaa huccuu facaasee karaa Finfinnee gubbaa silaa dosaan fedhu. Silaa dosaan fedhu. Dirree Oromoon bilisoomte gubbatti Abiy Ahmed isaa huccuu facaasee Finfinnee keessa qullaa wanna rarraasaadhaa Finfinnee keessa deemu. Way zinaash kanumaa wajjin galtee akka haawwatutti mataa qabatanii way Abiy santu kanatti way Abiyyumaa akkanatti yaadde hollaal. Isaa magaalaa keessa qullaa muuza namatti jalaa fuudhaadhaa loonzii qacachaadhaa kuduraa nama duraataadhaa namni dhagaadhaan duuda keessa diib aboodha isin dhufee dhawe silaa Abiy akkasittiin akkuu barbaade. So Abiy maraatee mataa girshan gadhiisee siigalee. So akkasi kanumaan jaa rabbiin itti haa jabeessu rabbiin asin deebisini rabbiin awwaala isaa Awurooppaa haa godhu.